salaata kun takkaafi dhibba saddeet salaata jechuun. Sujuudni raka'aa tokko keessatti sujuuda lamaatu jira. Salaata tana firiidhaan ahibbatii fillaa yoo lakkoofne salaata 17. Sujuuda meeqaatu keessa jira jechuudha? Sujuuda 17 keessa jira. 17 lamaan 34 baatiidhaan ammas qabnee baatii 12 ganna takkaan yoo dhoyne sajidaa 1240 rabbiif sujuudde jechuudha. Allahu akbar hin jettu. Ganna tokko keessa yoo rabbiidhaaf salaatte akka nama salaata 1800 salaatte. Sajdaan ati sujuudde ammoo 1240. Haaya Laylatul Qadris lakkoofne yoo rabbiin umraa si geesse hoo masjid Qubaa dheeyxee yoo salaatte hoo gurbaan kun sadarkaa tana arkateen isiniin jaa. Ji'ni Ramadaanaa ji'a fooyyee miti keessatti jabaachuu qabna yeroo